Hi guys, kabajamtoota fi hordoftoota chaanaalii holqaa barnoota guyyaa irraa kanas barnoota addatee fi barnoota miidhagaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Eegaa maaliif batteettanii warroottan keessan gaafii naaf dhiyeessitan akka isin na jaalatan niin beeka. Hedduu galatoomaa na iyyaafachuu keessaniif hedduu galatoomaadhaan isiniin jaa. Kanaaf barnoonni keenya kan guyyaa har'aatiis jechuudha akkamitti akka bifa qulqullina qabuun poota teessan baagiraawundii irraa kaafachuu dandeessan kan jiruun isiniif qabadhee dhufe. Eegaa kanaaf mee gama barnoota keenyaa hayaanuun isiniin jalqaba galaarii keessa erga dhuftanii booda yeroo hundumaa kunooti iddoo sheerii kana qofa ni tuqxu jechuudha. Bifa salphaadhaan jechuudha. Ichi booda kunooti aappii baagiraawundii irraa kaasuu barbaadan sana kana filachuudhaan an kunooti amma Piiksaartiin fayyadamuu deema. Aappii Piiksaartii kanarratti al tokkodhaaf ni tuqxan bifa adda ta'een egaa kuni osoo uumaa takka hin cannaqamin irraa kaasuu fi erga tuqxanii akkanatti aappiin kun isiniif baasa keessa isin galchaa jechuudha. As keessaa wanni isin filachuu qabdan kunooti akkanatti akkanaa fi akkana deema. Akkana soofuudhaan kunooti cut out kan jiru iddoo kanarratti al tokkoof ni tuqxanii jechuudha. Erga irratti tuqxanii jechuudha aappiin kun update kateedha jechuudha. Wanta ajaa'iba fide person kan jiru kana kun nu fidee jira. Person kan jiru kanarratti yoo tuqne automaatikii ofuma isaatiin irraanuuf ramuuf nu godha jechuudha. Kunooti akkanatti erganne akkana nu fidee booda bakka iddoo diimaan kun wanni diimtuun tun hin gahin qofa laallattanii achi booda kunooti akka isin itti laallachuu dandeessan iddoo gama gubbaa kana kun iddoo kanarratti al tokkoof yoo kana tuqxan irraa badeeti jira jechuudha. Baagiraawundii bifa qulqulluudhaan jechuudha. Achi booda baagiraawundii duuba isaa kana geeddaruudhaaf wanta tokko godhuu qabna jechuudha. Iddoo akkanatti tuqaa qabu kana irraa haquudhaaf akkanatti sarkistanii achi booda kunoo iddoo eraris jiru kanarratti al tokkodhaaf tuquudhaan akkanatti irraa suuteettanii irraa haquu ni dandeessanii jechuudha. Kunooti erga kana gootanii booda ammaan tana wanni baagiraawundii duuba qajeeruudhaaf jechuudha. Kana godhuu qabdan kunooti seef gootanii ni baatan. Achi booda akkana gamaa gamana oofuudhaan kunooti fiit iddoo jiru kanarra tuqxan jechuudha. Iddoo kanarra erga tuqxanii akkanatti isiniif geeddara. Bifa gurraacha feetanis kun magariisa feetanis iddoo kan feetanirra kaawwachuu diimaa kan feetanirra kaa'achuu ni dandeessanii jechuudha. Gama duubaa footoo namaa kaa'achuudhaaf kunooti image iddoo jiru kanaatu argama. Gama jalaa kanatti image kan jiru kanarratti yoo tuqxan kunooti image kan jiru kanarratti yoo tuqxan galaarii keessa isin galcha jechuudha. Galaarii keessa waan feetan ni filatan gaa'ee jechuudha. Anammaan tana kanuma isaatiin filachuudhaaf kunooti jira. Akkanatti yeroo inni isiniif fide balar godhee akkana gama duubaatti harkisuudhaan akka inni akkanatti mul'atu godhuu ni dandeessanii jechuudha. Ammaasis kana qofaa miti. Isuma kana kunooti erga kanatti tuqxanii booda kunooli galaarii teessan keessa isin galcha. Gama galaarii teessanii isin geessa. Footoo nama feetanii gama duubaa kaa'uu ni dandeessan kunoo bifa kanaan. Kanaaf daawwattoota keenya kabajamoo akka barnoonni kiyya kun isinitti tole abdii guddaan isinirraa qaba. Kanaaf guyyaa biraa barnoota biraa hangaan qabadhee isiniif dhiyaadhutti isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Nagaan naaf turaa. Chaanala keenya subscribe godhaadhaan isiniin jaa.